seenaa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yerusaalem irraa kaasee hanga Itoophiyaa seenetti kan jedhu ilaallachuudha. Egaan akkuma beekamu seenaa fannoo hin kabajna yeroo baay'ee waan kabajnu kana akkuma waaqeffannu kana barumsaan eenyummaa waaqummaa isaa baruun barbaachisaa ta'e waan kan keenya jenne kana kan keenya ta'uusaa baruun barbaachisaadha. Kan keenya kan jennu baruun murteessaadha. Lafuma qullaa yaaduma kaanii namumti hin ka'aaf namumti wacuun rakkisaadha. Baruun barbaachisaadha. Hundumaa baruun hin danda'amu garuu amma tokko baruun barbaachisaadha. Keessumatti seenaa baruun nama baay'ee murteessaadha jechuudha dhala namaaf. Kanumaaf fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkuma beekamu egaa akka mootittiin sun illeenii kan jedhamtu kan itti baaste beekamaadha. Illeenin seenaa ishee waggaa baay'ee lallabame jechuudha. Abbaa manaa ishee Tarbinoos akka ture hamattuun akka gaa'ela isaanii garaagara baaste innis Tarbinoos kuni xinnoo akka hundumarraan adda ba'e jedhee dubbate haati manaan koo addeedhe ji'a ji'aaf nagadirra turanii deemuu jira duri seenaan isaanii. Gaafa naggaadonni bishaan ce'anii dhufanii qe'eetti galuuf jedhan seenaa kaasanii qe'een keenya yoona warri manaa keenya rakkina garaagaraa uumanii nu eegu taanaan kan jedhe gaayyaada garaagaraa gaafa kaasan haati manaan koo waan akkasitti hin shakkamtu jedhe si'a tokko tokko mammatsaadhe waan jedhamu jira. Of tuulummaa fi qulqullummaa fi nama duratti mul'ifachuun salphaa sin fide qe'ee namaa diiga jechuudha. Tarbinoosiin dhumarratti illeenii fi haa tolu malee qe'een isaa diigameera jechuudha. Gaa'elli isaa diigameera. Maaliif of tuuluurraan kan ka'e nama cimaadha. Haati manaa koo kanan gootu jedheetu hundumaan olitti of ilaale akka hin taane ta'e jechuudha. Daakuun gammee mi'oot godhadha. Daakuun gammee mi'oot godhi. Mi'oot godhi daqiiqaa muraasa kan mari'annu. Kanumarraan kan ka'e gaafa mootittiin illeenin kuni akka isheen fannoo gooftaa keenyaa barbaacha abbaa manaan ishee seenaansaa gara lagi bishaanitti ishee gatee achi kaasee warri qurxummii qaban aasaa qaban arganii baasan jedha. Dubartii bareedduu fuudhan jedha. Mootiin biyya sana ture maqaansaa Qunisxaa jedhama. Inni ishee godhee ji'a ji'a booda hanga ji'a ji'aatti warri amantaan Ahizaa warri jedhamanii yeroo baay'ee seera isaanii barsiifatu aadaa isaanii barsiifatu jalqaba. Akka fuudhaniin dubartii biran ga'an seenaa isaanii aadaa isaanii amala isaanii sana barsiifatu. Kanaaf ishees ji'a ji'aaf barsiifatanii aadaa isaanii maal isaanii barsiifataniitu mootiin suni akka isheen haadha manaa taatu godhate jechuudha. Isheenis isheen sulfooftee hundeesse mootii deessa jechuudha. Isheen eewune Qosxanxinoos kan jedhamu. Qosxanxinoos kan jedhamu deesse jechuudha. Ati gaafa sanaa Waaqayyoof wareedde yoo mucaan koo kiristaana ta'ee fannoo keen baasa jettee wareega wareedde jedhaa seenaani. Akkuma kanaa isheen nattee seenaa isaa waggaa baay'ee baranne fannoo gooftaa keenyaa qofuruu jalqabdee Kiraakos kan jennu waan baay'ee nasa keen deebinu waggaa waggaatti hin baramu waan ta'eef. Taargeetti waan barbaannu waan qabnuuf isa biran deema jechuudha. Dhaqanii gaafa qofaran gaan baastee fannoo jalqaba isa bita gooftaatu ba'e. Inni akkuma jedhamu diyaamaarra kaanii dhukkubatarra kaanii hin didee inni mirga gooftaa Xiixos kan jedhamu inni mirga gooftaatti fannifame sun immoo inni gooftaan dhiifama kenneef anaa wajjin irra gennata galta jedhamoo isa immoo gaafa baasan immoo jaamaas fayyisee dhukkubsataas fayyisee dhaqanii du'aarra gaafatan du'aa immoo kaasuu dadhabeera inni mirga gooftaatti fannifame fannoonsaa. Kan gooftaa keenyaa garuu achi baasanii akka ifaa akka biiftuu ifaa gaafa ba'u fidanii jaamaarras dhukkubsatarra kaaniin fayyisee du'aarra kaaniin kaase fannoon gooftaa keenyaa. Kanumaanii iyyoo haa jettee fannoo arginu jechuudha. Fannoon gooftaa keenya isa kanaati beeku. Amma isa namichi tokko magaalaa gaddaan taanaan maayikii baatee dhaabbate yoo haa jedhe san jedhasee innaa kan isheen jette kan biraa inni kan biraa odeessa. Kanumarraan kan ka'u fannoon gooftaa keenyaa gaa Yerusaalemitti kan jiru amma kanatti. Inni guddaan kan hin barbaade garuu fannoon gooftaa keenya gara Itoophiyaa akkamitti dhufi? Pointiin keenya inni guddaan isa waan ta'eef. Kanaaf fannoo gooftaa keenya namoonni baay'een namoonni haasaanii akka haasaatti haasaanii illeenin fannoo gooftaa keenya gaafa obaaste gara Itoophiyaatti ergitee jedhu. Fannoo gooftaa keenya gaafa obaaste gara Itoophiyaatti ergitee jedhu isheen. Namoonni baay'een immoo lakkii gara Itoophiyaan ni jedhamee bara sanaa Itoophiyaan akka maamnee Gibsi Nuubiyaan kan jedhamu
Eertiraa kana qabatee maal qabatee Itoophiyaan akka miti haati manaa Museen haati manaa Musee Itoophiyaatiif jedhama. Garuu Itoophiyaa sammaa kana miti. Kan jedhu yeroo sana manbara tokkichatti bula. Manni amantaa Ortodoksii. Manbariin sun manbara Maariqoos jedhama. Inni immoo eessa jira? Iskindiriyaa jira. Kanaafiti fannoo gooftaa keenyaa kana fuudhanii gara Gibsitti geessan fannoo gooftaa keenyaa. Eewutu erga illeenin ergitee mootitiin illeenin fannoon gooftaa keenya eessa taa'ee Gibsiin taa'ee jedhama. Gaafa Gibsiin taa'uu mootiin bara sana biyya kana ture immoo Atsee Daawit jedhama. Atsee Daawit dhaqee monokkosaatiidhaanii fannoo gooftaa keenya nuu kennaa nuuf ergamee jedhee gaafa monokkosaatiin lakki isiniif hin kenninu jedhanii. Hindi danii gaafa didan mootiin kun Atsee Daawit kun edda diddani immoo jedheetu anima baay'inaan gaddaba bishaan isin rakutaa jedha. Edda abbaan nurraa gaddaburrammaa nurraa dhaaburrammaa fannoo gooftaa kana fudhu jedheetu kennaniif erganiif kennaniif fannoo gooftaa keenya qabatee Atsee Daawit warra isaa wajjin deemanii wajjin gara Itoophiyaa deemsa gaafa jalqaban farda yaabbatanii deemuudha seenaan gaafa sana bakka Siinaaraa jedhamu gaafa ga'anii dingata du'an jedha Atsee Daawit. Bakka Siinaaraa jedhamu dingatan du'anii gaafa du'an sana namoonni isaan wajjin deeman reeffa isaanii fi fannoo gooftaa keenyaa fudhatanii daandii eegalan. Daandii eegalanii gara gaafachi Atsee Daawit du'anii asii immoo ilmi isaan immoo Atsee Yisaaq kan jedhamu immoo inni immoo asiitu moo jechuudha. Dabra biraanii Yisaaq ilmi isaanii jechuudha. Himmoo jira gaafa seenaa dhagaa. Himmo'ee isa sodaatanii warra dhufan sun abbaa mootiin sun waan du'eef achitti karaa Sudaan ce'anii Beneeshaangul Kilil 6 turan. Fannoo gooftaa keenyaa fi reeffa mootii sana reeffa Atsee Daawit sana fuudhaniitu Kilil 6 amma geessan. Tulluun tokko tulluu guddaan jira. Tulluu Atsee Daawit kan jedhamu. Achi turan waggaa meeqaaf waggaa 20 eeyoon baatanii reeffa Atsee Daawit baatanii fannoo gooftaa keenyaa baatanii waggaa 20 eeyoon sodaatanii mucaasaa Yisaaqin sodaatan jechuudha. Mucaa ilma Daawit Yisaaqin sodaatanii inni mootii waan eegeefi sodaatanii achi turanii si'a tokko achi dhaqu si'a tokko immoo gara Maahibara Sillaasee kan jedhamu gadaamiin jira. Achi dhaqu achi ba'an immoo ituma jiranii waggaa 20 ituma kanaan rakkatanii si'a tokko Beneeshaangulii Kilil 6 tulluu Atsee Daawit jedhamu dhufu si'a tokko gara Maahibara Sillaasee dhaqu gara Gondor gara Maahibara Sillaaseen gara Walloo achi keessaa inni guutuma jiranii waggaa 20 gaafa ga'u mootiin sun Atsee Yisaaq hin du'e. Gaafa Atsee Yisaaq dhufu kallattumaan eessa dhufu gara mootii san muudame. Eewun immoo akaakayyuu Atsee Daawit. Inni immoo eessa dhufa gara inni mootii jechuudha. Eewutu mootii ta'ee Zara Yaaqoob. Zara Yaaqoob mootii ta'eetu bakka qabate jechuudha. Gaafa Yisaaq dhufu. Bakka qabate amma warri rakkachaa turan kuni olii gaddeemaa turan reeffa Atsee Daawitiin baatanii fannoo gooftaa rakkachaa turan fannoo gooftaa keenya fidanii Zara Yaaqoobitti kennan. Maal jedhin ilaa kun fannoo gooftaa keenyaati Yerusaalemii kaase Gibsi Kaayirooti kaase Kilil 6 geessu turre garoos Kilil 6 jedhamu akkuma jedhamu malee achi turre finneerra nurkaa fuudhiiti ati mootiidha bakka barbaadde kaa'etti jedhan mootiin hin eessan ka'a jedheedha. Abjuu kee mootiin abjuu argee waaqayyotti mee fannoo koo bakka fannoo kaa'e jedheennaan gaggabaasan jiru ture baay'ee fannoo fuudhee eessatti geessa liqaawwanti hayyoota namoota mootota warra isaan gadii fuudhee warra Mokaanot jedhaman isaan ijjiin faarfachaa qinee dhiyeessaa gara Giishen Dabra Karbeetti geessanidha. Gaati gara Giishen Dabra Karbeetti geessanii dhaqanii achi kan bakkichatu bakka masqalanyaa bakka fannoo waan ta'eef fannoo koo bakka fannoo kooti ka'e waan abjuu hin jedhamee fi achi geessanii gaafa geessanii dhagaa mootii Zara Yaaqoobtu baatee geessuun ta'anii namoota baay'een ililtaan gammachuun geessan jechuudha. Egaa namoonni baay'een gimmaadee masqal jedhu baay'ee garuu matsaafa xeefuut kan jedhamu tokko irratti waan garaagaraa jira. Achirratti garuu fannoon gooftaa keenya addaan hin cinne kan bitaa kan mirgaa jedhamee warra kaan Roomaaf kenname warra kaan akkas kan jedhamu jedhu seenaan. Garuu fannoon gooftaa keenya addaan hin cinne fannoo fayyaa isaatii gara Gibsitti ergitee jedhama gaa. Kun dhugaasaaf soba isaan beennu amma fannoon Itoophiyaa dhufee jiru fannoo gooftaa keenya guutummaa masaatu jira malee fannoo cabeetu jira mini.
harka bitaa harka mirgaa kan jedhamu jiru fannoo fayyaa masaatu amma giishaniin jira jedha. Egaa waggaa waggaatti fulbaana 21 namoonni biyya garaagaraati biyya alaatiin dhufanii gara giishan dabra tarbee kan deeman eebba fannoo sanarraa argachuu deemu. Kan jedhu akkasitti jira jechuudha fannoon gooftaa keenya. Akkamitti galee eessaa galee eeyoon galee akkasitti kan qabachuun barbaachisaadha. Kabajamuun ayyaana yoom eegalame gaafa jennu addunyaa irratti jaarraa arattanyaa matoo kibira zaman jedha. Kan inni kabajamuu jammata. Sira daawun gammeen kaasa ture. Biyya ormaan kabajuudha. Biyya ormaan kabajanii Solomoonii godhanii mo'ama garaagaraa yaadannoo masaa ilaa akkasitti hin kabajamee ilaa kun akkasitti sagantaa garaagaraanii kabajatu fannoon gooftaa keenya gaafa akkasii jedhanii. Kaatolikiin biyya Itoophiyaa kee jiruu fi Kaatolikiin Roomaa jiru kabajuun isaa tokko miti. Garuu hin kabaju akka isaatti kabajan garaagara jechuudha. Guyyaa masaa yaadannoon oolu jechuudha biyyi garaagaraa. Itoophiyaan garuu akkuma hin daawwarrate akkuma achi gabbuutti illee nigistii fakkaate mootima illee sana fakkaate Kiraakoosiin fakkaate. Itaana sana aara sanatti naqee akkamitti kabajaa jira biyya Itoophiyaa. Egaa yoom kabajuu jammare gaafa jennu jaarraa 16ffaa keessa kan biyya keenya amma Itoophiyaan kabajuu jammarte qabadha. Jaarraa 16ffaa keessa kabajuu jammarte Itoophiyaan. Yoom jaarraa 16ffaa keessa fannoon kabajamuu jammare jechuudha. Asirraa kaasaati bara sana Oromoon maal fakkaata? Jaarraa 16ffaa sana keessatti seenaa baay'een kan barraa'e bara Oromoon gadaasa aadaasaa babal'ifate yeroo baay'ee lafa qabate Gondoriin deeme lafa qabate amma achitti bara Walloo keessa deeme amma baddaa laaftoo muka zurii laga bishaanii laga bakkanniisaa laga cirrii laga maalii Walloo keessa kan jedhamu amma jaarraa 16ffaa keessa bara Oromoon bakka hundumaatti dagaagee bakka Gondor keessa hundumaatti Oromoon jiru sana bara sana gadaan irreessa ammas ayyaana irreechaa jennu kuni bara sana ho'aa tureedha. Bara sana ho'aa waan tureefiti mootiin bara sana Aatee Galaadiyoos kan jedhamu mootii biraas taanaan rakkina qabu maqaa irratti bara sana mootiin bara sana ture ayyaanni fannoo kabajamu jedha ayyaanni fannoo akka inni ayyaana dirree ta'ee akkuma irreessatti ba'anii lagatti dirreetti ba'anii kabajamu dirreessa ayyaanni fannoo dirreessa ba'amu jedhee gaafa sana bara sana ayyaanni fannoo eegalame jechuudha. Seenaan jiru kanaadha. Egaa fannoon waggaa 300 oliif kan awwaalame ture gaafa namni awwaalu fannoo sana mootitti illee akaatu iyyuu malee waaqayyo karaa barbaadu dhugaa barbaada. Fanno bakka fannoon awwaalame jiru kan naqee agarsiise eeguudha haara jechuudha. Haara abiddaa, haara ixaanaa dhaggeeffadhaa. Yoo namni dadhabe waaqayyo hin dadhabu abbaa ergatu qaba waaqayyo. Dhugaan jiraatu malee dhugaan hin badin malee dhugaan silaa dhugaan gubooma boodarree kan jiran jira. Guboota jechuudha ta'a dhugaan hin badu. Dhugaan awwaalame waggaa meeqataa hin badu jira. Cichoomanii eeggannaan dhugaan hin badu. Cichoomanii qaqamnaan dhugaan hin badu. Awwaalamu iyyuu malee wajjin awwaalamnaan hin bara ka'umsaa dhufa jiru. Yoo namni dadhabe illee waaqayyo nama keessaa mootitti kaase mukoota immoo walitti qabanii erga haarri akka inni tulluu sadan keessa dhaqeedhaa kunooti fannoon gooftaa keenya dhugaan as awwaalamee jira jee kan dhaqee itti dhaqee agarsiise eewudha haara jechuudha. Haara zakaan funyaan kootti nammee laqqamsisuu yaadaa funyaan koo na shaatuuf jedha haaran barbaadu haaran jaalatu jedhanii haarni kan gadi qabu. Haarni waaqayyo erga garuu dhugaa barbaada jechuudha. Akkuma bala'amiin arreen daandiitti agarsiiftee lakki akka baalaaqi abaaris hin jiru saba waaqayyo hin abaarsu jettee arreen waaqayyo arreetti gargaaramee bala'amiin akka inni saba waaqayyo hin abaarreef daangesse dhugaan akkatti mul'atu karaa arree akkatti ammas waaqayyo karaa haaraa dhugaan awwaalame waggaa 300 oliif awwaalame dhugaan akka ta'u kan naqee mul'ise haaraa jechuudha. Dhaqee irra taa'ee akkuma sabbata waaqayyo qabsada mana jennu kan dhaqee tulluu sadan keessa irra kan taa'e dhaqee dhugaa agarsiise haara mukaate jechuudha. Waan tuffannu qabnu waan waaqayyo uume hundumtuu waaqayyo guyyaatti gargaaramu qabu. Kunis dhugaa qabanii fannoon gooftaa keenya mallattoo cichoominaati. Waggaa 300 taa'ee jechuudha. Egaatti waggaa 300 fi 26 kan isheen baaste. Kanumaan fannoon gooftaa keenya mallattoo cichoomina, mallattoo dhugaa, mallattoo moo'ichaa, mallattoo waan nama cimee ta'e amma namni hidhamuu sodaatee, reebamuu sodaatee, beela'uu sodaatee malee awwaalanii qoshaashaarra toluu hin jiru jechuudha. Innumti awwaalanii kosii waggaa 300 birra turanii kosii tulluu roos tulluu lama gidduu awwaalanii qoshaashaan sun guddatee tulluu ta'e sana akkuma hin banne waggaa 300 hundumtuu irraanfate dhiise. Waaqayyo bakka dhugaan jiru waan hin irraanfanneef haara ergatee mootittiidhaan haara ergee haara ixaanaan dhaqee haarri mukaaf haarri ixaanaa akkuma fannoo gooftaa keenya dhugaa sana bakka hin dhaqee baase sana itti agarsiise dhugaa qabannee cichoomne jiraannaan kunis warri mana amantaa ortodoksii waloon oromoo qabannee jiru fannoon gooftaa keenya gidduu kana jennu cichoomina mallattoo cichoomina waan ta'eef yoo cimne yoo jabaanne
waan awwaalame waan kosiin irratti gatame waan irraanfatame afakkaatu malee hin ka'a gaaf tokko ka'ee ifa du'a kaasaa fannoon gooftaa keenya ifa ta'ee akkuma du'a kaase boolla kee abee ammas du'a kaasaa isa du'e kana isa gubboon du'e maqaa aangummaan mooraal dhabuun du'e kana abdii dhabuudhaan du'e kana du'a kana hin kaasaa ajabaan nusuma jedhuun kaasuu barbaada fannoon gooftaa keenya Yerusaalem irraa kaasee hanga Itoophiyaatti seenaansa kana fakkaata isan irris immoo kan na caala beekan beektonni jijjiiru waan baay'ee kan qoratan jiru isaan immoo itti guutachuudha seenaan ammoo beektu dubbattachuudha nagaa filatuma. Ameen Waaqayyo abbaa keenya irra filee nu barsiisee galanni guddaan ol teessoo isaati haa ta'u abbaa keenya eebbifamoo sagalee Waaqayyoo dhageessanii Waaqayyoo sagalee jireenya isaa dhageessisu. Ameen nusi nama sagalee isaa dhagee mootummaa isaa dhaalu Waaqayyo nu haa godhu abbaan keenya bareechanii dhimma fannoo wajjin wal qabatu seenaa isaa gabaaba'iinti mamaree dheerachuu mala akkuma isaan jiranii gabaabsaniitu yeroo isaa kanaaf waan taaneef yeroo biraas deebuu dandeenya. Kanaaf barumsi amma baranne inni guddaan isaa yeroo nuujiin wal fakkaata wal qabata akkuma abbaan keenya jiranii waggaa dheeraa fi dhokatee dhugaan badee ture namni cechee barbaadu nama xiqqoo ture. Akkuma keenya har'aa kana nama baay'ee ture. Namni baay'ee isaas waa argu nama xiqqootu waa arga. Nama muraasa fakkeenyaaf dhangaa tokkotu waasaa Ameerikaa guddoo kana kan ijaaran nama shantu siistema isaa kana amma kaa'e kana kaa'e. Ameerikaan baraa siistema. Pirezidaantiin dhugee kan barbaade gochuu danda'u. Agartanii waan siistemaan sirnaan seeraan kaa'amee abbaan bira dhufee isa durraa darbatama malee inni isa akka barbaade gochuu danda'u jechuudha. So kanaafi dhaabbannee as ga'uun dhugaa fidaa jechuun barbaade. Kanaafi dhugaa qabachuun murteessaadha. Dubbiin dhugaa taanaan har'atti soba fakkaachuu dandeessi. Namni hubachuu dhiisuu danda'a. Nama fara galuu dhiisuu danda'a. Nama hundattis mul'atu. Kana seenaa amantii keessaa waan baay'ee barra. Seenaa midhaan qullubbii keessaas hin beektu. Gooftaan keenya Kiristoos gaafa biyya lafaa dhufu silaa nama baay'ee ture duukaa gabaabee baay'een fudhachuu dhaga'uu didee nama koo lama duwwaa kee arge yeroosiif warri kaan ergasii suutaan nagaa dhufanii warrumti beennaan iyyuu beennaa maalsaa beennaa caalaa beennaa jedhu malee fudhachuu dandeenye dhugummaa isaa arguu dandeenye erga darbee garuu dhugaa ta'uu argan jechuudha. Har'a kunoo seenaa akkuma barruutti gara 2025 ga'eera. Egaa kun waan hubachiisa jawaadha. Kanaaf yoo jabaanne dhaabbanne dhugaan keenya badee hin badu. Dhima argannaa garuu dhugaa kana bira ga'uudhaa fi nama meeqa dhaabbataa